fudhatin. Waaqayyo fayyaa isin dhoggate ija namaa fuuldura isin hin dhaabin. Fayyaa keessan isiniif haa kennu. Mucaan xiqqishuun armaa olitti argitan kun umriin isaa ganaa reefu waggaa 14. Umrii isaa kanatti garuu kaleen isaa lamaan feelii ta'ee jira. Yeroo ammaa kanatti algumallee qabatee hospitaalatti kalee isaa kana dhiqachaa hin jiru. Namni gaafa fayyaa qabu waanuma xiqqoo nutti fakkaata. Yeroo fayyaadhaan baanii akka barbaannetti kaannee akka barbaannetti bakka barbaanne deemnee bakka barbaadde miilli keenya dhaqxee yeroo mana keenyatti ol deebinee gallu waanuma xiqqoo nutti fakkaata jechuudha. Maaliif taanaan jireenya dhala namaa keessatti jalqaba fayyaatu barbaachisa. Yoo fayyaa qabaatte bakka barbaadderree kan deemtee hojjettus ta'u dhagaa baattee muka falaxxee akkamiin akka jiraattu hundumaa kan of harkaa qabu yoo ta'e yoo fayyaa qabaatte yoo harki kee miilli kee wanti qaamni kee hundi yoo fayyaa qabaatedha. Egaa nagaallee isin gaafachuu hin daganne nagaaf jaalalli waaqayyoo haalaaf bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Obboloota koo amantaa biroo taata yoo yaa ashama harka fuunee jirtu nagaa keessanii anaa dhufu isiniin jedhee warreen maamila simboo taatan like share gochuun nu cinaa dhaabbadhaa. Warreen immoo maamila simboo hin taane koottaa maamila keenyatti dabalamaan isiniin jedha. Egaa akkuma jalqaba viidiyoo kana ilaaltanitti wanta baay'ee onnee namaa cabsu keessaa isa tokkodha jechuudha. Yeroo ammaa kana daa'immanis ta'ee dargaggoo xixiqqoo haa ta'anii yeroo baay'ee amma yeroo nu saatiin irra jiru kanatti yeroo unkulaalitiin namaa jechuudha kaleen namaa lachanuu yeroo feelii ta'u argaatii jirra yeroo baay'ee jechuudha. Akka duraanis akkanuma jira ta'ee ammuma hajjuma miidiyaan babal'ataatii deemee fi as gubbaarratti bayirree ta'ee hin beeku jechuudha. Egaa viidiyoo jalqabaa kanarratti akkuma argitan suura obboleessa keenya xiqqaa gana reefu lafaa dhalatu umuriin isaa waggaa 14 kan ta'e kaleen isaa lachanuyyuu feelii ta'eetii jira jechuudha. Egaa kalee kanammoo baasanii bakka buusuudhaaf maatiin isaa harka qalleeyyii waan hin taaniifu namni kalee baasee kennuuf ni jira. Garuu qarshiin kalee sana baasanii takkaan itti bakka buusan suni maallaqni hin jiru waan ta'eef kara miiliyoona 200,000 oltu gaafatame jechuudha. Maallaqa kanammoo eessaa fiduu danda'u maatiin isaa jechuudha. Baay'ee rakkisaadha. Numatu waliif birmata jechuudha. Hundumtuyyuu amantaadhaan kutaadhaan gandaan otoo hin qoodin lubbuu mucaa kanaa yoo baraarree waaqayyo irraa gatii guddaa arganna jechuudha. Mucaan kun kaatee hin quufne nyaatee hin quufne ganaa dhalataa waggaa 14 jechuun baay'ee xiqqaa daa'ima jechuudha. Gaafa immoo kaleen kee feelii ta'e jedhaniin hangam akka namatti dhaga'amu sinuyyuu hin beektu jechuudha. Osoorree guddatee dhala qabaatee dhalli isaa sunillee booda yaa abbaa keenya jetti mucaa afaan tokkoo kana gaafa immoo kaleen kee lamaanuu feelii ta'e jedhaniin hangam akka namatti dhaga'amu ka'a. Baay'ee tokko namatti dhaga'ama. Nuyi gaafa fayyaa qabnu waaqayyoon hin galateeffannu jechuudha. Waanuma xiqqoodhaan waaqayyoon maal otoo na jaallachuu baatte maal akkana nagoota otoo nu jaallatte jennee gaafa waaqaan rabsinutu ni jira jechuudha. Quufa guddin jalqaba irratti jireenya dhala namaa keessattuu yeroo kaatu waaqayyo kee galateeffadhu. Maaliif akka galateeffattu immoo kan halkan kana keessa si dabarsee ganama obboroo si agarsiise waaqayyo gooftaa qofaadha jechuudha. Osoo eeyyamaa fi fedhasaa ta'uu baatee halkan kana kan nu bulchu fedhaaf eeyyama waaqayyooti jechuudha. Karaa kamiinuu kan fayyaa nuu laatee akka nuti dalagannuuf akka nuti dalagannee nyaannuuf kan nu taasise waaqayyo galateeffachuudha. Gaafa dhabdus waaqayyoon kee galateeffadhu. Gaafa argattus waaqayyoo kee galateeffadhu. Namoonni tokko gaafa sooressa ta'anii qarshii qabaatanii waaqayyoon galateeffachuu hin beekan jechuudha. Garuu gaafa mataan isaanii isaan dhukkubee dhiphuu keessa gaafa galan jilbeebbiidhaan deemanii kan dur waaqayyoon hin galateeffanne gaafa quufaa sana kan waaqayyoon hin galateeffanne gaafa rakkinaa qofaadha kan waaqayyoon galateeffatan. Garuu yeroo hundumaa yeroo quufa keessanii nan galateeffatinaa hin jenne waaqayyoon nurraa kan eegu galata qofaadha malee naa kaffalaa naa qicaa naa qunxuraa hin jedhu. Galata yeroo hundumaa galata kee yoo dhabnus yoo argannus waaqa uumaa keenya amantaa kan keessa jiraadhu. Waanuma itti amantu sanaanu nagaan na bulchitee nagaan na oolchi yaa waaqa koo jettee barii lafarraa kaatee osoo waa tokko hin eenyuun jedhi fuula kee dhiqattee gaafa waaqayyoon kee galateeffattu gadi jettee ila kan hin argadheefis galata kee kan na dhabsiisteefis galata kee. Garuu kara fuulduraa immoo namni fayyaa qabu mucaan kun har'a fayyee jechuudha. Yeroo darbe argitaniirtu Daanii mucaa jedhamu tokko akkuma isaa dargaggoo waggaa 23 kuni waggaa 14 jedha.
biyyi yeroo tokko keessatti ji'a tokko osoo hin taaneen mucaa sana kan kara biyya alaatti geessan jechuudha. Bakka sanatti amantaa musliimaa hin jenne, beenxee hin jenne, ortodoksii hin jenne, mucaan ortodoksii haa ta'u malee akkasii walirratti gargaaranii jechuudha. Namoota sana baay'ee akka ajaa'ibaatiin gammada jechuudha. Mucaan sun gaafa asirraa biyya biraa deeme yaallamuu deemu gaddaatii kan deeme. Gaafa achi dhaqee immoo kaleen kee feelii miti kaansarirra jedha. Kaansariidha soorii. Kaansariirraa gaafa bilisa taatee kaansariirraa bilisa taatee jirta gaafa jedhaniin hangam akkasatti gammachuun keessa isaatti dhaga'ame argatanii jirtu. Har'a immoo mucaan kun immoo yookiin waaqayyoon eenyuuf kana feelii kan ta'e kaleen isaa feelii kan ta'e kana yookiin soba ta'uu danda'a waaqayyoon isa gargaaree karuma feelii hin taanetti osoo jijjiiree fi har'a immoo mucaa kana amantaa kam keessa yoo jiraadhu obboleessa keenya nama kan gargaartu nama waan na taateef nama gargaaruuf nama ta'uun qofti gahaadha jechuudha. Qarshii qofaan miti. Kadhannaadhaan nama bira dhaabbatu wanta tokko jechuudha. Har'a obboleessi cuuceen kun gaafa kalee insaan lamaanuu feelii ta'e jedhanii dubbatamu mucaan kun mucaa afaan tokko ganaa waa takka kan deemee hin quufne daandii fagoorree kan deemee hin quufne gaafa akkas ta'u baay'ee tokko nama gaddisiisa jechuudha. Nu hundumti keenya waan taanu hin beeknu jechuudha. Waan taanu waa tokko waan hin beekneefu waan ganamas galgalas bakka jirrutti waaqayyo keenya galateeffachaa kan qabnu nama gargaaraa kan dhabne immoo yoo dhabne immoo humna keenyanis haa ta'u kadhannaa keenyanis haa ta'u nama bira dhaabbachuun dirqama jechuudha. Ani har'a waan nan qabaadheef boru dhabuutii hin danda'a jechuudha. Inni har'a nan qaba jedhee of tuudu boru dhabuutii danda'a. Qabeenya yoo taate ni dhuftis ni dhumtis qabeenyatti hin amananii jechuudha. Qabeenyi fixeensa ganamaati. Fixeensi ganama amma gaafa lafaa kaatan margarra maaliidha akka bishaanii akkasitti addaatee jira. Gaafa xiqqoo aduun itti ba'u immoo aduun sun immoo maal godha fixeensa sana gadi baqsee goggogee lafti inni ganama bishaan ta'e sun kara goggoguutti deema. Kanaafuu qabeenya jechuunis isuma kana jechuudha. Mucaa kana akka lubbuu isaa yeroo dhiyoo kana keessatti isa baraarru wanta qabnuun maaliif birrii 100 taane maaliif birrii Itoophiyaa 50 taane mucaa kana yoo gargaarre boru waaqayyo irraayis gatii guddaan nu kaffalama jechuudha. Maaliif taanaan lubbuu mucaa kanaa yoo baasne har'a gaafa inni lubbuu fayyaa jirtu kana dafnee yoo atattamaan itti qaqqabnee fi borummoo mucaan kun galataaf nu dhiyeessuu danda'a. Obboleeyyan koo otoo jiraachuu baatanii yoona lubbuun koo tarteerti garuu isaan waan naa jirataniif lubbuun koo oolteertiree jedhee galataaf dhiyaachuu danda'a mucaan kun. Kanaaf hundi keessan kutaaf amantaan osoo waliin qoodiin mucaa dargaggoo reefu xiqqoo lafaa baatu kana mucaa waggaa 14 kana umuriisaa waggaa 14 dafnee fayyifannu siniin jedha. Kanaafuu obboleeyyan koo viidiyoon kun yoo isinitti tole share like godhaa. Namoota biraan qaqqabsiisaa yoo isin gargaaruu dadhabdan namoonni shayyoo sheerii godhe nama tokko lama yookiin as keessaa gargaaruutii danda'a. Kanaafuu viidiyoo koo har'aarree kanumattan xumura. Kanaaf yoo viidiyoo kana jaallattan like share gochuu hin dagatinaa. Asumaanuu maamila nuuf ta'a. Warreen immoo maamila keenya taatan guddaa galatoomaa eebbifamaa.